Aangawaan USA Iraan waancaa addunyaa keessaa baanaan shubbisan. Ministeerri dhimma biyya keessaa Yuunaayitid Isteetsi yeroo Iraan waancaa addunyaa keessaa baafamtu gammachuun shubbisuu dubbatan. Baatiiwwan muraasa darban Ameerikaa fi Iraan waraana keessa erga turan booda dhiyoo waliigaltee raawwatan. Iraan waancaa addunyaa baranaa irratti ramaddii ishee keessaa darbuu hin dandeenye. Leenjisaan garichaa Amiir Gelenoy gareen isaanii haalaan kan cunqurfame akka ta'e dubbatan. Bakki leenjii garee Iraan Arizoonaa irraa gara Meeksikoo jijjiirameera. Imala irratti rakkataa turan. Gaafa sanbataa Iraan Masir waliin qixa baatus carraa marsaa itti aanutti darbuu qabdi turte. Haa ta'u malee Aljeeriyaa fi Oostiriyaan gaafa dilbataa waan qixa baaniif waancaa keessaa bahuun Iraan dirqama ta'e. Gaafa wiixataa riippoortarootatti kan dubbatan ministeerri dhimma biyya keessaa USA Maark Waan Muliin keessaa bahuu isaaniin gammade deebi'aniin dhufan jedhan. Ittaansuunis aangawichi viizaa dhoowwatamuu fi dachee USA gadi dhiisanii bahuu isaaniin gammaduullee himan. Faallaa kanaan leenjisaan Iraan Ameerikaan sirnaan nu hin simanne jechuun komii dhageessaniiru.